Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan idil addunyaa kanarratti argamtan nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'achuu isiniin jechaadha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota ummata Oromoo kan addunyaa kanarra argamtan Oromoon aadaas qaba, gadaas qaba, safuus qaba, Oromoo waa mara qaba jechuudha. Guyyaa kaleessa ministeerri muummeedha Dr. Abiy Wallagga dhaqeetii Arsii arabsi jechuudha. Seenaa Arsii osoon hubatin, nama Arsii osoon hubatin, Arsii keessa akka seenaan himuttis akka ragaaleen gootota kaleessaa irraa aydabraa jiruttis seenaanis dhalootaaf aydabraa jiruttis Arsiin kaleessallee hardhallee seenaa biyya ofiitii fi nama ofii hin nyaanne hin ganne jechuudha. Garuu ministeerri muummee yeroo hardhaan tanatti Oromoo tokkummaadhaan adda qooduudhaan ministeera muummee irraa haasawni akkasii hin barbaachisu hin eeggamu ture. Dogongora obbo Abiy Ahmad dogongora isaa irraa waa hedduu kan hubanneedha kan agarreedha. Ministeerri muummichaa kun badhaadhina jedhee paartii fidee akka hisaaba nama paantii jijjiiratuutiin gartii Oppidiyoon ganama galgala maqaa jijjiiratti jechuudha. Kana bichaa miti Abiy Ahmad jechuun waa baay'eedha jedheetti dubbate jechuudha. Waa baay'eedha jedhee dubbate. Wanti inni jedhee dubbate san haasaa isaa walumaan kan dhageeffannu ta'a jechuudha. Ministeera muummee irraa haasawni akkasii hin eeggamu ture, hin ilaalamu ture jechuudha. Arsiin gowwaadha. Arsii keessa gowwaatu jira. Gabaabamatti dhugaa rabbii dubbatuuf ani xiinxala Abiy Ahmad san ilaale mee viidiyoo isaa wajumaan hordofna. Gabaabamatti viidiyoo isaa hordofna jechuudha. Viidiyoo isaa hordofuutu barbaachisa. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu, waan baay'ee nama dhibu. Ministeera muummee irraa haasofni akkasii hin barbaachisa jedhee hin yaadu. Ani mee haasasaa kana walumaan dhageeffanname. Kanaan dura Arsii keessa nama gowwaa tokkotu jira, gowwaa beekamu. Gowwaan kun leenca najjeesaa jedheetu bosona deeme. Bosona deemee isaa bosona galuu leenci nyaateen. Leenca nyaatamuunsaa uummanni keessaa bahee adeeme sun hin beeku. Har'as leencaas ajjeesee deebi'aa jiraadha. Boris leenca lama ajjeesee dhufaa jiraadha. Xiqqoo ture mootummaan gootummaa isaa waan bareef badhaaseenaan badhaasaaf leenca ajjeese qabatee dhufaa. Waggaa waggaadhaan akka dhageettan kana dubbiin obbo Abiy Ahmad akka amma dhageessan kana akka amma dhageelli kana jechuudha. Kana jechuun isaa maal nutti agarsiisa? Dubbiin tun waa baay'ee fakkaatti. Uummata Wallaggaa keessa dhaabbatee uummata Wallaggaa irra dhaabbatee maarrotu bosona seene isaatu gowwaadha jechuu qaanfateeti Arsiitti maysee jechuudha. Garuu Jawaar Mohammadiif ta'a. Dubbiin kun kan isaati. Dubbiin nu dubbate kana irratti namoota hedduudha kan dallanan jechuudha. Namoota hedduu dallansiise. Haasofni mootummaan godhe kun namoota hedduudha dallansiise. Namoota hedduutu dallane. Fakkeenyaaf mee waan biraa miti dallansuu namaa bira osoo hin gahin seenaa isaanii walumaan haa dhageeffannu. Mee haa ilaallu seenaa Arsii Oromoo Arsiitii miti Oromoon kutaan biraatu ragaa bahan. Mee asumaan gara seenaa gootota Arsii yookaan immoo gootota baddaa baalee walumaan dhageeffannee walitti hadeebbinu maal keessa turan Koloneel Aliyyi Cirriitii fi Waaqoo Guutuufaa maal keessa turan maal hojjechaadha turan mee gootonni Oromoo gammoojjii fi badbaalee keessatti naafxanyoota taa'uuf ijaajjuu dhorkan kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Useen Bunee fi Koloneel Aliyyi Cirriifaan Oromoota biratti bara baraan yaadatamu. Geerarsi gootota baaleessi booree gootummaa isaanii nu hubachiisa. Dhuman oltu surreen koo anin butu iddiirraa maqaa jirbiin balleessu dullumni silaan turtu duuti silaan bubbultu anin dheessu lammiirraa maqaa abbaa koon balleessu dombir mootii qawweedhaa dombir kootta laammadhe diina kootta gaammadhee yaadduudhaan obbaafadhe jechuudhaan walonnachiisaa turan. Dombirii kiyya balloo jedhe. Gariin hin qabatu balloo jedhe. Dombirii kiyya faayaa jedhe.
Faayawaa badaan hin beeyne. Egaa Dhoombirii dhiirtee argaa karra jirtan keette. koloniyaalii jirridha. Dhoombirii kiyya balloo. keessa turan qawwee Namoota isaan wallaalu balloo. akkamitti maaliin nafxanyaa Dhoombirii naasaa kiyya turan faaya. wajjubaan Adoo malte fardarra kaaya. Akkanaan geeranii dhoombirii. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Lillaa dhiigadi fuudhee mandiisuu gannaa godhee balaa namaa haa badu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu kana keessa dhufne akka amma Kana jechuun wayaa adii arsiin gootota akkanaa qaba malee gaafattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet mee nama biraarraa Oromoo kutaa biraarraa illee yaada kennu mucaan kun Oromoo kutaa biraati maal jedhu waa'een Oromoo kanarraa maal dubbata Oromoon goota qaba Oromoon arsii Oromoo akkam akka ta'e dhugaadhaan kutaadhaan lagaan adda nama baasaa jira kennaa ilaalu. Leenca maree nyaate xalayaa liqimsee imaanaa gootota yoom kenne dabarsee garuu abiyyiin kaleessa gowwaa jedhee arsii arrabse. Arsii arrabsuun yeroo kanatti uummata Oromoo kutaa fi gandaan wal qoodu wal nyaachisuu fi akka inni fichii dhabu akka inni of wallaalu akka inni murtee dhabu gochuu barbaade. Oromoo yeroo kanatti yeroon ati tokko taatu yeroo kanatti yeroon ati hawwiyyuu kee duukaa dhaabbattu Jawaariin gowwaa jettee gamna jettee gara laafummaan gara Jawaariin hin jiru. Oromoon qoosaa Jawaariin hin beeku. Jawaariin qoosuu jechuun ija ofiitiin qoosuu jechuudha. Galatoome jennaan Oromoo Shawaati dhalataa kutaa Shawaati akkana nuun jedhe Abiyyi Ahmad Oromoof wallaalchisuudhaaf kana hojjeteedha. Galatoome jennaan namoota hedduu dallansiise haasofni Abiyyi kun namoota hedduudha dallansiise jechuudha. Ijoolleen ta'e nafaa baabsawee namoota hedduutu dallane mee wajjin haa hordofnu nee haa ilaallu namoota hedduu dallansiise haasofni Abiyyi Ahmad kun nama baay'ee dallansiise jechuudha. Ijoolleen baay'ee dallananii gartee har'a mootummaan nama sooshaal miidiyaa irra oolu tahee nama gartee sooshaal miidiyaa irra haasa'u tahee yoo akkanatti inni har'a waan gandaa haasayu namni baay'ee rifati. Mootummaa ministeera muummee irraa haasa'u inni akkanaa ni dhagayama. Kan jiru namni baay'ee tokko dallantee jechuudha. Ijoolleen baay'ee dallanan haasa'u Dr. Abiyyi kana ilaalchise baay'ee dallantee jechuudha. Ijoolleen dhugaa siniimaan maaliif haasa'uma isaatti haasa'u nama dallansiisu. Mee waan kana irratti Dr. Asladdiinoo maal jedhan hedduu namoota hedduutu dallane ijoolleen teenne hedduutu dallanan hedduutu aare ijoolleen teenne nama hedduutu aare. Arsii keessa gowwaa tokkotu jira guyyaa hundaa leenca ajjeesa jedhee deemaa jedha. Leenca yuu miti gaafa abbaan kee abbaan Jufar mililikii caammaa hodhee geessu san gaafa abbaan kee birillee mahabuubaa fa'aa gurguru san ganda keessaa shamarran jimmaa tana babbareedduu maratee faranjootaaf arabootatti gurguratu san ummanni arsii kun oromummaa ofii irratti cichee du'e. Amma yeroo baay'ee mahabuuba intaloo bilillee jedhamtu bilillee intala abbaa Jufar goojjamee tanami yoo seenaan beeyne seenaan irraa bara sheer godhe mootummaa tayuu fi seenaa beekuu wal adda jira kennu isa dhugaa rabbi sitti hima abbaan heetiin mataan dhaabbattayyu arraba kiyya laalin waan asliin dubbatu laal bakkaan si arrabsi obsi irra naatari abbaa feetootaan ganda feetetti dhaadhu. Intaloo bilillee mahabuubaa jedhanii ta biyya Jarmanitti heerumte faranjiin fuudhe. Kanarra duutiin jirtu Oromoo waddaan qooduu keessatti taree kutaa biraa dhaqee kutaa biraa yoo arrabsu achi taa'ee gaafa dura wallagga yoo dhaqee maarreen akkas hin taatu jimma maarree jetti gaafa jedhaa ture wallagga jibbee jechuu gaafas. Har'a wallagga dhaqee arsii arrabsan naataachuun libda tuqamuma tuqamte wallaahi Abiyyi Ahmad namni arsii tuqe namni arsii bu'e Itoophiyaa keessaa miti addunyaa keessaa jechuu dandeessa namni gaafa dhaqee arsii bu'e qe'ee abbaa isaa murtii haadha isaa seenuuf deema anas hin jedhe kana aboo wallaahi kun jihaada barma kun jihaada ta'uu beeteeti sanyii irratti duguuggaa godhuu beeteeti gadi baatee ilmaan arsiidhaa falmachuun kan kee amma jechuun. Amma booda hin jiru amma booda wanti jiru hin jiru arsiin gadi baatee goota keetii irratti dhumachuun goonni kee doyee hafteelee taa'uun sirraa hin malu arsiin gadi ba'uu qabda jechuudha gadi ba'uu qabda arsiin
Arsiin gowwaa taatee eenyu nama ta'ee jiraata bakka hin jiru warra nagayeetti. Gaafa arsii gowwaa goote eenyu ilma namaa gootee jiraachisuuf eenyu akka namaatiin yaachisuuf fi baramoo. Hayi. Warra icciitii nyaatee liqimse warra xiyyaara samiirra duuchise warra haadha nama si godhee si baase eenyuun nama godhuu beektaa arsii gowwaa goote. Eenyuun nama godhuu beektaa. Ziftaamullaa እንደዛነት በኦሮሞ ሼርጎድ አርሲ ሼርጎድ በቃ ምርመቴ akkana jedha ijoolleen dhaloonni hardhaallee dhaloonni kaleellee arsii jechuun warra xiyyaara samirraa buuse isinii hin fudhatamu isinii hin liqimfamu isiniin jechuu jira isin garuu gowwoota tokkotu jira gowwoota tokkotu jira warra waan takka fudhachuudhaan dandeenye warra ganda nama adda baastanii arrabsitan ijoollee hedduutu nama hedduutu dallanii jechuudha jecha abiyyiin afmakkalee dubbate sanirra nama hedduutu dallanii jechoomni isaa sun haasofni isaa sun nama hedduurra dallansiise jechuudha nama hedduu dallansiise dhugaa godhee nama dallansiise maaliif mootummaan akkas hin haasawu mee culullee noo maal jetti kanumarraan sareen hin dhageeffataa sagalee haasine culullee aadaa wannu maal jetti culullee shagaadota inni shagaalaa ta'eetiin akka shagaalaa asirraa nama gootuutitti gadi ba'ee nama arrabsa kan nama arrabsa irrabaan deebisuudha sareen karaa kabajaan beeku miti kabajaarraa mulqanii gadhiisuudha karabbi kabajaarraa mul'i mootii gowwaa naaf fidaa biyyi mootii gowwaa isan barbaada arrabsoolee garaagaraatiin mootummaan hanga kamitti ganda arrabsaa inni shergora mootii gowwaa arrabsa kan jedhu akka jechuudha mootii gowwaa arsii keessatti jira jedha goota arsii kiliin dhukkurtee kaate mootii gowwaan hin jira sagatee ilma haadha jala dhufe diqaalatu mootii gowwaa jedheetiin biyya namaa guutuu arrabsa diqaalaan haadha jala dhufe ilmoo mililikii arsii yoo taate mililikiin gadi kumbisa. Waggaa jaha guutuu arsi mililikiin danqaa itti ta'e baale Hayila Sillaasee miila jalaa fuudhee lafaan isa dhahe rasaasa abbootiin xiyyaarri xaaliyaan samiirraa harca'e. Diqqeennarraa kaasee qabsoo finciltoota qonnaan bulaa baalee ka jedhan dhagahe eenyutu cirame eenyutu kola'e eenyu wareegame dhiinni isaa lola'e arsiin oromummaaf lafarraa manca'e maqaan gandummaa hoo galtuu nutti bahe. Ejjan ittiin boona ittiin dhaadaqaan ilmooleen caati bagan arsii ta'e bagan arsii ta'e. Mataa keetti gowwaan abbaa keetti gowwaan ufuun beeyne nama diqqeessiti diqqoon sareen geenne. Inni biraan mootu maaliin yoo jettan viidiyoo Muhammad Deksiis jechuudha. Viidiyoon isaa gadi ba'ee jira kunoo kana duubaa waraabame garuu. Kan yeroo inni maayikii fudhatee gadi jedhee gadi taa'ee barataa afootti harka qaxxaamursiisee jedhee kunoo viidiyoon isaa isa kana jechuudha. Gama isaatti isin dabarsamee walumaan daawwanne walumaan haa daawwannu kana fakkaata jechuudha. Thank you.